Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hashama harkafuun ilmaan Oromoodha kan baafii dhiyaa kaabaa fi kibba biyya duniyaa mararra jirtan hundi keessan kan bariin simbiratti jiru barii nagaa isiniif haa ta'u, kan oolmanni gallabaa simbira jirutti gallabni nagaa isiniif haa ta'u jechaati. Egaa rabbiin furmaata biyyattiidha, nageenya biyyattii rabbi nuuf haa fidu. Wanni deemaa jiruu fi haalli deemaa jiru hedduu rakkisaadha. Uummata keenya hedduu yaaddoo keessa nu galchaa jira. Carraan Oromoodha bilisummaa barbaachaaf jecha hayyoonni meeqatti dhabamee, manguddoon meeqatti dhabnee, ulamaa meeqatti dhabnee, qeessota meeqatti dhabnee, abbootii meeqatti dhabnee, shamarran meeqatti dhabnee, haadholee meeqatti dhabnee bara kana lakkoofsifnee arma geenye. Ilmaan Oromoodha jumlaanii lubbuu dhabanii tokko tokkoon si dhaabaafamanii lubbuu dhabanii har'a geenye. Akka kaaba Oromiyaatti bara 400 ol kan lakkoofsifataa jiru, kan lakkaa'aa jirru yookaan ilmaan Oromoodha kan eenyummaa ofii wallaalanii maqaa ofii wallaalanii jiraatan meeqatu jira. Akka biyyattiitti immoo Oromiyaa guutuutti bara 150 ol kan lakkoofsifataa jiru jaarraa meeqa keessa kan geenye jirrudha. Carraa lamaatu darbee, carraa lama san ilmaan Oromoo wareega meeqatti kaffalee fidee dhufeen diina kennee biraa ofii deebihee wareega akka haarawatti kaffaluudhaaf of qopheessee ammaa sunis darbee bara 2018 akkasuma ta'ee ammallee wanni deemaa jiru rifaatuu biyyattiitiif utuu hin taane rifaatuu aangootiif jecha wanni labsamaa jiru waan nama gaddisiisaatii fi waan nama jibbisiisaati. Haa ta'uti immoo ilmaan Oromoo Walloo shabakaan irraa hidhamee waan deemaa jiruu fi waan jiru quban qabnu, diinni wanni afarsaa jiruu fi wanni immoo firri keenya argaa jiru wal addaa. Diinni kaleessa diina nuuf tahee ilmaan Oromoo dhabamsiisaa ture. Ilmaan Oromoo jagna meeqa, ilmaan Walloo shiftaa jedhanii saara keessatti meeqa wareegaa turan, meeqa ajjeesaa turan. Warra TPLF kana wajjin warra hidhata qabaatee ergamtuu isaanii ta'e OBDO amma maqaa bilchiginaa jijjiirate tana wajjin warra yeroo hojjetaa turetuun jagnootaa fi hayyoota ilmaan Oromoodha isaan mormanii fi isaan falman hunda saara keessa deemanii bakka isaan baqatanitti mana isaanii bakka jireenya isaaniitti dhabamsiisaa turanii ni beennaa jechuudha. Haa ta'uti ammaas wanni dhufaa jiruu fi wanni deemaa jiru ilmaan Oromoo Walloo irratti shabakaan dhabameera. Yaadi diinaa immoo hedduu waan nama jibbisiisaatii fi hedduu waan nama aarsaatii. Egaa kanaafuu isaan qunnamnee waan jiru qilleensarra oolchuu waan hin dandeenyeefu diinni immoo osoo hanga fedheehu ta'u ilmaan Walloo waan keessa jiranii fi rakkoo keessa jiran irraa dubbachuullee hin barbaadu. Yaada ilmaan Walloo illee lafaa kaasuu hin barbaadu diinni yoo ilmaan Oromoodhaa dubbatanii fi ilmaan Oromoo mil'atanii argan malee. Diinni duraanuu ija diinaatiin ulaalaa ture, biyyatti irraa kan nu dhabamnuu fi akka nu dhabamsiisuuf kan karoorfataa turedha. Haa ta'uti ammaas ammoo ilmaan Oromoodhaa godina Walloo Kamisee kan jedhamu kuni diina magaalaan takka diinaan marfamti, takka Oromoo jira, takka diina jira, takka Oromoo jira. Magaalaan tuni hundi walitti quunnamtii gootee wal bira gahuudhaaf ammoo rakkoo danqaa meeqatu jira jechuudha. Kamiseedhaa baatee yoo baatee deemuuf deemte hedduu kanatti rakkoo meeqas mudatuu danda'a diinaanii. Yoo kamiseerraa baatee sanbateen deeme jette rakkoo kana hedduutti meeqatu si mudataa deema. Sanbateerraa baatee yoo Finfinneen deeme jette hedduu kanatti rakkoo meeqas si mudataa deema jechuudha. Kanallee ilmaan Oromoodha bakka jirtanii waan kana falli akka itti argamu itti yaaddanii irratti hojjechuudha barbaachisaanii. Oromoon tokko tahee jiraataa hin jiru. An dhugaa rabbitti wanni na yaaddeessu tokkotu jira. Yeroo ammaa kana TPLF baatees qabatte jedhanii haasa'aa jiranii, kamisees qabatuuf deemti yookaan qabatte jedhee miidiyaan jaralleen gabaasaa jira. Ka'oon hoggaara kamisee taqqoxoxoranaal jedhanii haasa'utti jiranii. Egaa wanni kuni Oromoon of taanee qeerroo fi qarreen kaleessa cunqurfamoo taanee saaratti ari'amaa turree fi manni keenya diigamaa turree fi gabrummaa akka hin qabne qilleensarraa fi lafarraa ugguramaa turre san osoo beennu wal taanee tarsiimoodhaan tokkummaadhaan oduu waasaamuu hin taane, oduu namarratti dhiibbaa oofuu hin taane, oduu lubbuu nama balleessuuf fiiguu hin taane, oduu qabeenya saamuuf jecha hin taane, egeree keenyaa fi bilisummaa keenyaaf jecha wareega barbaachisaa ta'ee fi egeree seenaa qabuuf wareeguun har'a yeroon geesseerti yookaan ammoo wareegnee bilisummaa gonfachuudhaaf yeroon geesseerti. Kanaaf jecha immoo diinni of qopheessee bakka hundarraa qilleensarraa nu guuruudhaaf warra waa'ee keenyaa dubbatee qilleensarraa guuruudhaaf kan lafaa ka'ee jiru hojiitti jira. Ammallee of qopheessutti jiranii jechuudha. Lafaanis hidhatanii nu balleessuuf yookiin ammoo jireenya keenya
nutti busheessuudhaaf karoorfataa jiran hojiitti jiran itti jiranii jecha. Haa ta'uti immoo mootummaan biyyattiitis akka tokkotti waan jechaa jirurraa dhagaa jirra harallee labsiin labsirraa dhagaati jirra. Egaa nuti Oromoon akka Oromootti Oromoo taanee jiraatuudha barbaanna. Lafa keenya irratti lafa keenya bara meeqa gibiratti kaffalle dhiiga keenya bara meeqa gibiratti kaffalle lafa san irratti abbaa taanee nama nu keessa jirus hammannee kan jiraatu barbaannudha. Garuu immoo warri nu keessa jiru suni nun kabaju nu keessa taa'ee diina nutti haa jira. Kanaas beekuudha qabna. Waan kaleessa keessa barree fi waan kaleessa fira fakkaatee afaaniin fira fakkaatee yaadaan diina nutti ta'ee nuun irratti hojjetaa ture sanillee beekuun keenya dirqama ta'uu qaba. Diinni kaabarraa dhufe kun diina malee fira keenyaa miti. Isaanis ni rakkatanii rakkoo dhufte tanaaf ammoo isaanis Oromootti hirkataniiti qabsoo gaggeessaa jiranii. Oromoon ammoo bakka kanatti isaan fira nuutaan har'a jee simatu dun taane fakkeenya fudhatuudha qabna waan darberra. Bara Oro Amaaraa jee uummanni hiriiraas bahaa turee fi hanga biyya alatti wajjin hiriira bahaa turee fi wajjin sirbaa ture san gaafsan TPLF irratti bobbahaa turre. Har'a immoo as deebinee jara kana wajjin Tigree fi Oromoodha jennee wanni wajjin gammachuu harka dhoonnu tokko hin jiru. Isaanii bilisummaa isaanii barbaadan nutis keenya barbaanna. Isaanii lafa isaaniitiif nutis lafa keenyaaf. Kanaaf ammoo waliigalteen keenya federaalizimii waan ta'eef waliin buluu dandeenya jechuudha tun waliigale Oromoon isaanii kan fakkeenya keenyaas. Haa ta'uti immoo isaan kamisee dhufanii diina cabsanii lolanii immoo aangoo nuu kennanii olaantummaa keenya nuu kennanii kabaja Oromoo nuu qaban jennee teenya wanni eenyu hin jiru. Nutis lafa keenyaa fi lafee keenya qeerroo walloo akkuma gaafa duraanii dhugaa diinatti wallaale ka'ee falmatu sanitti falmannee tokkummaa keenyaan hojjechuudha qabna. Akka ajajaa waraana bilisummaa Oromoo olaanaan Jaalmarroo Dirribaadhaa har'a gaafii fi deebii godhettis wanni dhaamee ilmaan Oromoo guutuudhaaf qabsoo itti jirru kana ilmaan Oromoo tokkoon tokkoon lafaa kaatanii qabsoo dhufaa jirtu kana akka affeertan jechuudhaan yaada dabarfatee jira jechuudha. Maal jechuudha kunis ilmaan Oromoodhaa namuu lafaa ka'ee waa'ee kanarraa hojjechuudha qaba. Inni hidhannoo qabu hidhannoo isaatiin, inni qabeenya qabu qabeenya isaatiin, inni humna dandaheen yaada dandaheen qabsoo kana xiqqaa guddaan dhalaa kormaan jaarsaa jaartiin oduu namni tokko manatti nafne gadi bahee qabsoo kana manatti ol gashatuudha dirqama isaati jedhee dubbatee jira. Kun immoo sirriidha. Ilmaan Oromoo guutuu Oromiyaa keessa jiraniif kun immoo dirqama ta'uudha qaba. Itti yaaduu qaba ilmaan Oromoodha. Waboon nu qabsaa'ee nu bilisoomsaa osoo hin taane Oromoo qabsaa'ee bilisoomuu godha qaba. Waboon adda bilisummaa Oromooti. Oromoon hoo maal godhuu qaba isa jedhu irraa dubbachuudha qabna. Waboon adda bilisummaa Oromooti. Adda bilisa baasaa uummata Oromiyaati itti jira hojiitti jira. Oromoon akka Oromootti maali gaheen isaadha isa jedhuu fi maal godhuu qaba yeroo ammaa kanatti Oromoon alaa fi keessaan waan hojjechuu qabu itti jabaatuudha qaba. Kanaafuu qeerroon ammoo fakkeenya isinii dhaamee jiran malee Jaalmarroo Dirribaadhaa waan jedhu dubbate qaba. Waajirri keessan isintu itti hafaa akka waajiraa akka mana fayyaa waa'ee barbaachisaa ta'e akka mana baankii waa'ee kanarraa of qusadha. Saamicharraa of qusadha. Maqaa nu xureessina, maqaa dhaaba keenyaan xureessina, maqaa seeraa fi sirna keenyaan xureessina. Hojii tarsimoo barbaachisaa ta'e irratti hirmaadhaatii hojii hojjedhaa kan isiniin jedhu dubbate qeerroo ilmaan Oromooti. Waraanni seera qabaa, kabaja qabaa, naamusa qabaa kan waraanaa dhabduu hin taane qeerroon wallootilleen wanni isiniin dhamuu barbaadu tarsimoo naamusa waan maqaa Oromoo faallessaa fi maqaa nu xureessaa akka hin hojjenne. Diinni immoo halkanii guyyaa wanni jechaa jiru የሸኔ የጁንታ ተላላኪ ላዝም ታጥቀን እነሱን መጥፋት አለብን ጅራ እነሱ መጥፋት አለብን እሱን የኦሮሞ ወሎ መጥፋት አለብን ለማለታቸው ነው እንጂ በእውነት ወይም በእርግጥ ደግሞ ሸኔ አለ ብሎ የሚያወሩት ሳይሆን የወሎ ኦሮሞ እንዳለ ሸኔ ተብሎ ስማቸው ሲጠሩ የነበሩት እስከዛሬ አሁንም እነሱ የሚያመለክቱት የህዝብ ወይም ደግሞ ወሎ ላይ ያሉትን ኦሮሞን ጣልቶ እንደዛ ሲያወሩ የነበሩት አሁንም ደግሞ ኔትወርክ ስለሌለ የሚፈጸሙት ነገር ይኖራል። ዛሬም ደግሞ በካረ ቆሬ ላይ ሁለት ልጆች መንገደኛ በመኪና ሲሉ የነበሩ እስከ ዛሬ የት እንዳለ አልታወቁም። መኪናው መንገድ ላይ ቆሞ ሰዎቹን ደብድቦት እስከ አሁን የትም እንዳለ አናውቅም። መሞታቸውና ህይወታቸው ማለፍ አይታወቁም ለማለቴ ነው። ከዚህ በላይ ደግሞ ያስፈልግ አማርኛ አላውቅም። ከናፉ
afaan kana jaraafan dubbadhanga ta'eefu ilmaan namaa karaa deemanis ugguranii rakkoo biraatiin gahaa jiranii kan lafa jiru lafarratti jibbanii kan dhalataa dhufaa ammoo akka dhalalne goona jecha qabsaa'aa waan turaniifu hojiitti jiranii kaayyoon ammoo nama karaa deemu ugguraniif kuni akka ilmaan Oromoodha walirraa hafnee beekanii ka'anii akka lola jalqabanii fi wareega isaan kaffalan irratti immoo hirmaachuu kan barbaadanidha. Kan ammoo ilmaan Oromoodha beekee ofirraa ittisuudha qaba, beekee ofirraa eeguudha qaba. Nuti immoo kan nu keessa jirus kabajaan jiraatuudha qaba. Waan nu jenneen fudhatee fedha keenyaa fi adeemsa keenya fudhatee nu wajjin jiraatuudha qaba, nu wajjin buluu qaba. Nuti nama hin jibbine, qabeenya namaa hin saamne, lubbuu namaatis hin barbaanne, nagaya barbaanne, qabeenya keenya barbaanne babiyyaatti taana jenneeti falmachaa jirra. Falmiin keenya gaarii haa ta'u, bilisummaan keenya dhugaa haa ta'u, nageenyi keenya Ameerikaanaaf jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.